Ashama akkam jirtu daawwattoota YouTube Isaaq Zeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalala bakkuma jirtanitti naadha qabu jecha የተፈጠረ እንደው እንቁላል የወደቀባትም አይነት ስሜት የላትም ልጅቷ ምንም አይነት የመደናገጥም ስሜትም አልነበራትም በቃ ምንም ነገር የተፈጠረ አይነት አይደለም ገና ቀብር ስለ ስርዓታችን ራስ ማንቆሞ መቅበር እንደሚችል እግዚአብሔር ይፍታው ለምን ይደረሰም ሐዘን እጅግ በጣም ከባድ መሪር ሐዘን ነው መለመን የማይችሉ መማፀን የማይችሉ ራቤ ማለት የማይችሉ ልጆች ናቸው ነገር የሚገርመኛል ምን ያላቀም Yakkakkamiitu raawwatamaa oola ajab nama jechisiisa raajii yakkaa gurratti dhaga'uufillee kan ulfaatu hammeenya caalutu biyya keenya keessatti dhaga'amaa bulaa jira guyyaa kaleessaa Finfinnee oolee arraabsaa jedhamutti taatee gara jabummaa seexanarraa fagootu biyya keenya keessatti mul'ate amanuufillee nama rakkisa Finfinnee boolee arraabsaa mana waliin jireenya kondominiyeemii blookii 51 irratti hojjettuun mana ijoollee yookaan daa'ima lama ajjeesuun dhaga'ame. Ijoolleen isheen ajjeefte kun lamaan isaaniitu daa'ima ammallee homaa hin beeknedha. Akkasumas shamarrani ammallee umriin isaanii daa'ima. Ajaaf gaarii adda baasanii hin beekne duudhaadha. Ishee hangafa billaan qaltee yoo ajjeeftu ishee xiqqoo ammoo huutee ajjeesuun dhaga'ame. Maatiin lafti nagaadha jedhanii akkuma nama hojjechiifatu tokkotti ilmaan isaanii xoxobbee kichuu kana hojjettuu isaaniitti dhiisanii gara hojii idilee isaanii deeman. Maatiin daa'imaa bakka hojiitti yeroo galan garuu wanni isaan eege faallaadha. Amanuuf nama rakkisa. Ilmaan isaanii ajjeefamaniiru. Ollaan mana isaaniitti yaa'ee taatee kana dirmataa jira. Yeroo kana naasuudhaan waan qabanii waan gadhiisan wallaalan. Hojjettuun kun erga daa'imman kana ajjeesteen booda waraqaa ragaa isii kukkuttee ofiifis poolisootatti harka kennatte. Egaan gara jabummaan ilmaan namaa seexanarra caalee jira. Daa'imman homaa hin beekne ajaaf gaarii kan adda hin baafne garaa maaliitu itti jabaatee ajjeesa laata keessatti daa'imman keessan hojjettuutti amantanii deemuuf gocha kana irraa barnoota fudhachuu qabdu. Gochuma wal fakkaatuun torban darbe keessa hojjetameen mana namaa qacaramee hojjetu tokko haadhaa fi ilmoo sadii faasii fi waan qara qabuun ajjeesuun dhaga'ame. Barana torbanuma darbe kana agaya gaafa 20 bara 2014 naannoo Oromiyaa godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaatti mucaan ija keenyaan arginu kun umrii waggaa 10 yookaan 11 yookaan 12 hin caalle. Dhaloonni isaa Walaayitaadha. Nama loon horii tiksuuf haadha manaa daa'ima reefu dhalattee baatii 2 keessa jirtu kan haati irra ciistee hoosiftu daa'imman 2 kan haati daa'imaa amma deesse kanaan dura deessee fi farda warraa tokko haadharraa jalqabee hanga fardaatti faasii fi meeshaa waa waraanu fayyadamuun ajjeesee fixe. Sababni isaas abbaan manaa ganama yeroo manaa ba'u qarshii haadha manaa isaatti kennuu argee qarshii kana fudhachuuf jecha gara jabummaa akkanaa raawwate. Hedduu nama gaddisiisa. Biyya keenya haala hamaa keessa jirti. Barri kun bara waan gaarii dhaga'u miti itti yaadannuyyuu taatetti. Guyyaa guyyaan gocha fokkisaa qofatu dhaga'ama. Akkasumas Wallagga aanaa Amuruu keessatti ilmaan Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanii irratti qindaaleeyyii Amaaraa fi shiftoota Amaaraatiin jimlaadhaan ajjeefaman. Namoonni ajjeefaman baay'inni isaanii 65 ol ta'uutu himama. Egaan daawwattoota keenya sagantaa kana babal'inaan hanga qabannee dhiyaannutti turtii gaarii isiniin jennaa nagaatti lafa nagaa oolaa.